Leenjiftoonni maarshal aartii magaalota Oromiyaa garaa irraa walitti dhufan haaloo roga hundaan qeerroo fi qarree leenjisuun danda'amu irratti xiinxalaa siyaasaa Jawar Mahammad waliin marii taasisanii jiru. Aggaammii xiinxalaa siyaasaa Jawar Mahammad irratti taasifame ni balaaleffanna kan jedhan leenjiftoonni kunniin maarshal aartiin jabina qaamaa qofaaf osoo hin taane bilchina sammuutiif illee barbaachisaadha jedhu. Teekwaandoo jechuun bakka sadiitti qoodama. Luka harkaaf sammuudha. Faayidaan isaa qaama keenya irratti jabeeffachuuf waan tokko yoo nurra darbee dhufeef immoo ittiin ofirraa qolachuuf isaaf nu gargaara. Dhibee fayyaa keenyaaf illee baay'ee murteessaadha. Qaamni keenyas jabaataa akka ta'u nu godha jechuudha. Gama maarshal aartii kanaan ijoolleen Oromoo sadarkaa olaanaa qaban hedduu jiraatanis baroota dheeraaf dhiibbaa tureen bakka gahuu qaban hanqachus himu. Leenjistoonni keenya ammallee harka jalaan garboonfataa jala akka jirru isinitti himuun barbaada. Keessumaa amma leenjistoonni Oromiyaa jirani amma ani akka Oromiyaatti qabattoo sadaffaarra jira. Sardidaaniirra jira jechuudha. Kun immoo gahaadha. Leenjisaa Oromiyaa miti leenjisaa Itoophiyaa ta'uuf gahaadha. Garuu nuti carraa kan argachaa hin jirru. Saba biraadhaan carraa kan argachaa jiru. Magaalota Oromiyaa hedduu keessatti afaan Oromoof xiyyeeffannaan kenname laafaa ta'uu isaarraa kan ka'e jiddugala leenjii keessatti dhiibbaan tureera. Gaafaan jalqaba magaalaa Shashawandee irratti bulchiinsa magaalaa Shashawandee irratti ijoollee eebbisuuf dargaggeessa eebbisuuf ba'e afaan Oromoo dubbadhe jalqabaaf jechuudha. Namni Oromoo mana teekwaandoo keessa barannutti ture 90 keessa nama muraasa jechuudha. Dhokanneeti. Xiinxalaan siyaasaa Jawar Mahammad gamasaatiin jabaan fedheyyuu naamusa malee waan tokko milkaa'uu hin danda'u. Kaayyoo jalqabne galmaan ga'uuf adeemsa hundaa haala tasgabbii fi naamusa qabuun gochuu qabnas jedha. Teekwaandoon kan isaan irraa baradhetti cimina qaamaa qofa miti, cimina sammuuti. Inni guddaan naamusa. Yeroo baay'ee kan jedhutti milkaa'inni waan hundaa jabina qofa miti. Jabinni waan hunda caalu naamusa. Teekwaandoon naamusa barsiisa namni. Akka itti diina ofirraa ittisu, ofirraa haleelu qofa osoo hin ta'in akka itti miira ofii to'atu. Tarkaanfii tokko fudhachuu duratti balaaf toltuu isaa madaalee tarkaanfii madaalawaa qofa akka kennutti kan irraa baradhee jechuudha. Kun immoo hedduu barbaachisaadha. Waan ani itti amanu wajjin illee deema. Yeroo hedduu akkuma beektutti humna qabna inni qofa qabsootti hin seennu. Tokkummaan barbaachisaadha. Isaan amma yoo agartu waggaa sochii godhan tokkummaadhaan harki isaanii miilli isaanii waliin socho'a. Tokkummaadhaan socho'uun barbaachisaadha. Kaayyoon deemtuun sun offensive immoo defensive adda baaftee lafa beekuu danda'uu qabda. Sammuu waan san naamusaan execute gochuu danda'uu qabda jechuudha. Kanaaf qaamoleen hedduu irraa barachuu baadhu waan sammuu waan baay'ee irraa baradhe. Meegaa qeerroo fi qarreen akkuma isaanii immoo jiran iddoo hin taane ooluu irraa akkas qaama ofii cimsuudhaan jechuudha. Gama ispoortii kanatti akka dhufaniifoo gorsati qabdu maali? Baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa akkuma isin jedhetti self discipline naamusa dhuunfaa baay'ee ol kaasa. Cimina qaamaa fayyaa qaamaa hin cimsa. Sanbira darbee garuu naamusa. Dargaggeessi keenya of to'achuu danda'uu qaba. Of to'achuu jechuun sodaachuu jechuu miti. Namni humna isaa namni ogummaa qabu sodaattuun nama humna hin qabneedha. Sodaattuun nama ogummaa hin qabneedha. Sodaattuun nama dhugaa hin qabneedha. Nuyi dhugaa qabna akka Oromoo ta'e dhugaa qabna. Dhugaa qabnu sana irratti dandeettii barnoota yoo cimsine, naamusa yoo cimsine, ogummaa yoo cimsine, qaama yoo cimsine. Sanatti immoo naamusa yoo horannu taate dhugaa qabna, humna qabna, naamusa qabna ni injifannaa jechuudha. Kanaaf qeerroon keenya dargaggeessi keenya magaalota jiran hunda keessatti leenjii akkanaa fudhachuun bakka araada adda addaati irraa fageessuudhaaf, cinqii adda addaati irraa fageessuudhaaf akkasumas immoo hawaasa keessatti rakkoon adda addaa waggaa dhufu qaama nageenya wajjin waliin ta'ee to'achuudhaaf baay'ee fayyada. Mootummaan abbootiin qabeenyaa barsiisonni keessattuu maatiin dargaggoonni abdii biyyaa ta'an gama maarshal aartii kanaatti akka dhufaniif jajjabeessuu qabus jedhee jira. Mootummaan intirestii guddaa qaba. Keessattuu dargaggeessi kun yoo bakka hin taane araada irra oole, mana farsoo oole, mana jibaa yoo oolu taate mootummaan abbaa qofa osoo hin ta'in madda nageenyaa rakkoo shakkii nageenyaa rakkoo nageenya hawaasaa ta'a. Kanaaf dargaggeessi kun bakka akkanaa kana akka oolu mootummaan leenjiftoota kana bira dhaabbatee isaanis jajjabeessaa iddoo leenjii isaaniif kennaa bajata isaaniif ramadaa irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Maatiin daa'imman isaanii yeroo barnoota akkasumas barnoota boodas ispoortii akka hojjetan maarshal aartii kana akka hojjetan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yoo hin ta'in mana barnootaa galan bakka hin taane dhagaa jechuudha.